Suudii harka jiramoo mootummaa Suudii wajjin walii galtee qabdaa bobbaaftamoo mee akkamitti ijoollee Suudii seera dhiyeessuu deemta naafi mime har'a galgala sagantaa jiraa jedhanii mee sagantaa kanarratti akkuma inni godhee ijoollee Suudii seera dhiyeessuu deemu shurrubbee faa seera dhiyeessuu deema bar shurrubbee faa ay afaan kana bar Facebook awwaa poosti godhuun namoota tokko warra si jala yaa'ee nama arrabsu warra namarra duulu warra arraba malee waan biraan beeyneef dhugamatti ati waan ijoollee Suudii Arabiyaa seera dhiyeessite aboo qabdee qabi wanni ati qabdu takka illee hin jiru dhugaa sitti himaa nam tokkocha seera dhiyeessuu hin dandeessu nama lamaa miti namuma tokkocha iddee Dr. Abiyyi Husseeta sila Dr. Abiyyi Husseeta Abiyyi Ahmad sitti fakkaata mee maaluma harkaa qabda rabbii jedhi mee maaluma harkaa qabda yoo Facebook keetii fi sheerii fi laayikii ta'e malee mee maaluma harkaa qabda imbaasii kamtu ijoollee bobbaasee ijoollee seera dhiyeessa waraana kee kan bobbaaftaa makkalaakayaa saraawwitii kee kamtu Suud Arabiyaa keessa bobba'ee ijoollee Suud Arabiyaa gaara keessa deemee seera dhiyeessa inda'um dubbiin ati godhaa jirtu tuni yoo waan biran tartu dhagaysitti himaa qabsoon ati geggeessaa jirtu ijoollee miskiina biyya Arabaa keessa dalagatan warra amma lubbuu namaa baasaa jiran kanaa miti warra achi citee aarsaa nama kafachiisu kanaa miti ijoollee miskiina Suud Arabiyaa keessa dalagatan tarakkoo kanarraa bilisaa tabadii kanarraa bilisaattu hidha guurama malee namoota yakka dalagan kana tokkocha qabsiisuu hin dandeessu jawar tokkocha ummanni Oromoo bal'aan na taazzaba inda'um osoo Suudii dhabxee jaratuyyuu seera si dhiyeessaayyuu jechuudha si galee warra goorillaa loltoota goorillaa wajjin loluu miti osoo ati mataa keetii Suud Arabiyaa dhayxee ijoolleen Suud Arabiyaa siyyuu seera si dhiyeessitii jechuudha kanaaf jecha namoonni waan ati poosi gootu hunda dhugaa godhanii qabdee qabi jawwee qabdee qabi wallaahi waan takka qabuu hin danda'u dhugaa rabbii sitti hima waan takka harkaan qabu Jawaar Mohammad laayikii malee sheerii malee waan takkatti koomantiidhaan namni isin qabdan tokkollee hin jiru koomantiidhaan jechuun ijoollee Suud Arabiyaa keessa ta'anii rakka dalagan koomantii isin barreessitaniin laayikii isin gootaniin fokkoraa isin jawwee qabdee qabi waan takka wanni inni qabu jiru itti nyaadhu itti dhugi Profeesar Ahmad Culullee siin jedhe itti nyaadhu itti dhugi wanni isin qabdan takka hin jiru namni isin qabdan takka hin jiru koomantiidhaan laayikii feesbuukaatiin propagaandaadhaan ijoollee Suud Arabiyaa keessa jiru nuyyuu hin dadhabne jaran nuyyuu hin dadhabne namoota gugurdaa biyyattiin qabdu ulamaa'ota biyyattiin qabdu hayyoota biyyattiin qabdu wajjin yakkamtoota seera dhiyeessina jennee halkanii guyyaa iyyine kaamma isin poolisii Jawaaritti reenjarii poolisii Suudii gootanii sanbiraanuu ka dabre ammoo akka waan poolisii waraana labsitee ijoollee Suud Arabiyaa qabuudhaaf makiinaa Suudii kana viidiyoo tolchitanii tapha ajaa'ibaati wallaahi tapha bareeda garuu ani sitti malaal waan biraatiif laayiviin seenerra dhugaa isinitti maal nam tokkocha seeratti dhiyeessuu hin danda'u Jawaar Mohammad ijoollee Suud Arabiyaa keessa jirtu nam tokkocha mee dhugumatti inni akkuma asirratti amma isin afaan bantanii jawwee qabdee qabi dhuufuu ofiituu qabuu hin danda'u ijoollee Suud Arabiyaa keessa jirtu miti dhugaa sitti maa isaa osoo hin taane jaratu garagalchee isa qabaayyuu jechuudha ijoollee Suudiin beeytu ati warra bar qirxii kallacha isii irratti qirxii mullaaciidhaan baafatu bar namni bar nama yakka tokko hin qabne yakkamaa godhuudhaaf hin deemu osoo an dhimma kana keessa jiraadhee maqaa kiyya kaaste maaleesh raqa rifeensa kana ummata Oromoo bal'aa dhageeffadha warroonni Jawaar jala yaatanii koomantii fi viidiyoo waraabdanii nurra duultanis dhagaya yoo Jawaar Mohammad Suud Arabiyaa keessatti nama tokkocha seera dhiyeesse ijoollee Suud Arabiyaa keessa jirtu nama tokko guusiin jedhu warra yakka Suudii keessatti adda durummaadhaan waan kana keessaa qooda fudhatan bareechinee beeyna waan ta'eef kadhoo isaan qabne ka achi qabaan qabne
eenyutu Suudi Arabiyaa keessatti qabsoo cimaa geggeessaa ture namoota akkanaa ciccimoo kana yoo Jawaar namuma tokkocha namuma lama qabee seera dhiyeesse ani amata lamaa fi rifeensa kiyya kana mullaacii yookaan maqasiin ittiin buutu guutuu yuun sirreeffadhuun siin jedha akkanatti qoree dabbasaa kana qoree bosona godhee deeman siin jedha laa waadaadha osoo laayikii fi sheeriidhaan nama seera dhiyeessuun danda'ame bar baay'ee gaarii ture ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu mootummaan Itoophiyaatu seera dhiyeessuu hin dandeenye warri waa hunda harkaa qabu warri imbaasii Suudii qabu warri mootummaa Suudii wajjin hojjetu warri dippiloomaasii gahaa qabu akkamitti namni taraan tokko feesbuukaan nama seera dhiyeessa ijoollee Suudi Arabiyaa moo Allahu akbar nam tokkochan siin jaabar nam tokkocha seera dhiyeessuu hin dandeessu namuma tokkocha ana rakkoon qabu ana seeraan na gaafachuu hin danda'a ani biyya guddatte keessa jira biyya dimokiraasii keessa jira garri dhaquus garri dheessus namni dhufus namni anjalaa baqadhus hin jiru seerri na barbaannaan asseeyyoo maaliif na barbaaddan kanaaf si barbaanna assalaamu alaykum wa alaykum assalaam amma yakkamaa jettanii dhuftanii okay yakki isaa maali maarree anis xabaqaa kiyya tolfadhee mana murtii dhaabbanne yakkamaaf ta'uuf yakkamaa ta'uu dhabu san seeraan walitti taaggallaa jechuudha waa'ee kiyya garuu ani waa'ee kiyyaa osoo hin taane ijoollee Suudi Arabiyaa isii tana quba qabaadha ijoollee Suudi Arabiyaa nama takkatti warra yakka Suudii keessa harka qabu nama takka seeratti dhiyeessu dandeettis hin qabdu biqaatii akkasiis hin qabdu godhuus hin dandeessu humna keetii oli humna keetii oli dhugaa sitti hima hin dandeessuun siin jedha kanaaf jecha baay'ee mirqaantanii hin galabbaxamina warri koomantii jawween qabdee qabii wanni inni qabu takka illee hin jiru bilbila isaatii miti kenna harka qabatee 24 sa'a taa'u san sitti hin fakkaatin dubbiin ijoollee Suudi Arabiyaa dubbii Jawaarii oli ka Jawaar balaayinu hin danda'u achilim dhugaa isinitti himan danda'u hin danda'uun siin jedha bar kana amantee fudhattaam sii kakadhaan hin danda'u nama takka seera dhiyeessu nama takkatti biqaatii qabiisila maali akkam taatan haende gaangeerraa dubartii ulfaa irraa Jawaar ijoollee Suudi Arabiyaa seera dhiyeessuu ka danda'e haga lubbuun namaa haga namuluu baatu maaltu eessa ture eessa turte abbaate mee deebii kana nuu deebisi haga ilma namaa jiraa lubbuun isaa baatu haga nama jiraa akka holiititti gachiibsanii qalan haga lubbuun kumaatamaa dhangalaatu eessa turte eessaa gabbaate har'a quuqama ijoollee Suudi Arabiyaa amata 3 kana guutuu maaf itti ilaalte dandeettii akkasii ka qabdu seera dhiyeessuu ka dandeessu akkuma jette kana dhugumatti ijoollee Suudi Arabiyaa seeratti dhiyeessuu dandeettii ka qabdu maaliif haga yoonaa cal'istee taa'aa turte waan si jalaa hir'atee jira amma ammoo jalqabee jira ittee jirte ijoollee Suudi Arabiyaa seera dhiyeessuudhaaf hin dandeessuun siin jedha hin dandeessu dhibbaan dhibba jala sararee sitti himaa ijoollee Suudi Arabiyaa nam tokko seeratti dhiyeessuu hin dandeessu nam tokko sababa keetiin ijoolleen Suudi Arabiyaa akkana wal fixaa baate nuti qeerroo jawweeti jawwee kiingi jedhanii ilma namaa harcaasaa turan Suudii keessatti ijoollee keeti kun marti waraanaati bobbaafte kun marti warra maqaa Jawaar kiingi jedhuun Suudi Arabiyaa keessatti ibidda qabsiise hagarraatitti ibiddi dhaamuu dide kuni marti sababa keetiin kaka'in beeytaati sababa keeti dhugaa sitti hima ijoolleen har'a Suudi Arabiyaa keessatti nuti qeerroo Jawaarii sodaata akka hin qabnu walloo dura dhaabbanna nuti qeerroo Jawaarii sodaata akka hin qabnu Harargee dura dhaabbanna ijoolleen sababa keetiin har'a ibidda qabatan ati har'a ijoollee kanan gorsine maqaa isaanii poostii gootee tasgabbeessuudhaaf iyyaallee maal filatte akka nama seera dhiyeessuu fotoo isaanii shiftaa jettee maxxansuu filattee jechuudha beekumsi kee gara dirasiisee harkaa tapalaashe
Ijoollee kana akka ta'e amma footoo maxxansite kanatti tokkoffaa irratti seerri ijoollee kana dhiyeessuu danda'u hin jiru. Lammaffaa irratti ijoolleen tun bakka seeratti dhiyaattu hin jirtu. Sadaffaa irratti rakkoo Suudii haala kanaan furuu hin dandeessu. Sitti himna waa'ee Suudii keessa turre abbaa kiyya yoo barbaadde. Rakkinna Suudi Arabiyaa keessatti deemu hayyoonni gugurdaan ulamaa'onni gugurdaan booyanii dadhaban siin jedha bara. Imimmaan booyanii ulamaa'onni kan akka Dr. Jeylaan biyyarraa jechuudha ulamaa'otii gugurdaa. Ati har'a eessaa gad dhuftee haga ijoolleen maqaa keetiin nuti qeerroo Jawaari Jawwee King qeerroo Jawweeti jedhaniitiin lubbuu kumaatama dhangalaasaa haga bayan eessa turte har'a dhufte. Garuu baga dhufte ammallee rakkoon qabu. Baga dhufte warra kaleessa nuti qeerroo Jawweeti Jawwee King siin jedheetiin sababa keetiin ilma namaa miidhaa ture. Har'a dhugaa jirutti himuu keetiif galatoomi. Namni amma booda maqaa keetiin dhaadatu hin jiru. Namni amma booda Jawwee Maarree King jedhee maqaa keetiin du'u hin jiru. Ati warra siif jecha kaleessa aarsaa kafalee qeerroo siif jecha dhumteeyyuu guyyaa takka siidaa yaadannoo isaanii dhaabbattee hin beektu qeerroo Oromiyaa keessatti zabana qabsoo wayyaanee dhumteeyyuu jechuudha. Taraa ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa warra maqaa keetiin Jawwee King jedhaniitiin nuti ijoollee Jawweeti qeerroo Jawweeti jedhaniitiin Suudi Arabiyaa keessatti balaan kun sirraa ka'e bara. Beeyta amma kanaati. Kanaaf jecha nam tokko seera dhiyeessuu hin dandeessu. Akka seera dhiyeessuu hin dandeessu. Ragaa hudduu tee sodaachise. Luwi nagaraa okolee. Waraabbadha haga feetan viidiyoo. Siigaltee wannummaan isin fiddan hin jiru. Haga feete waraabbadhu tunis ragaadha. Hudduu kee ragaa sitti haa ba'u. Waraabbadhu abbaan feete dantaan qabnu. Waan feete waraabbadhu abbaan feete bakka feete seeni yoo barbaadde samitti olliti. Seeratti dhiyeessuu hin danda'u Jawaar ijoollee Suudi Arabiyaa. Humna isaatii oli. Humna isaatii oli. Siigalee waan isaa oliiti kun hin danda'u waan takka harkaan qabu wanni inni harkaa qabu takkattiin feesbuuka. Laayikiin ammoo qaama seeraa ta'ee nama seeratti dhiyeessuu hin danda'u. Koomantiin qaama seeraa ta'ee nama seeratti dhiyeessuu hin danda'u. Arrabni inni nama arrabsitan arrabni isin isa jala yaatanii nama arrabsitan seeratti nama dhiyeessuu hin danda'u. Dhugaa jiru isinitti himna. Laayikii fi sheerii fi koomantiin isin koomantii gootan Suudi Arabiyaa dhaqee ijoollee seeratti dhiyeessuu hin danda'u. Sidii galee warri akkanumaan afaan bantan waan feetan haasoftan nuti isinitti himna dhugaa jirtu. Nam tokkocha seeratti dhiyeessuu hin danda'u. Garuu ijoolleen Suudii warri kaleessa Jawwee kiyya Kingii kiyya Maarree kiyya jedhaanii ture. Har'a namni kuni ijoollee kana gorsee karatti deebisuu danda'a. Ijoolleen tun jaalala isaa qabdi. Ijoolleen tun qeerroo Jawweeti. Jawwee King jedhanii yeroo hedduu miidiyaa kanarratti isaan dhaadataa turan. Ijoollee kana silaa footoo isaanii maxxansuun turre gurbaan tabalaasha'eetiin bar nama taraa ta'e. Ijoollee kana silaa ijoollee ebalu. Maan akkanaan godhin sirraan bareedu. Ilmi ati ajjeesaa jirtu ilma Oromooti. Ilmi ati irratti duulaa jirtu ilma Oromooti. Ilmi ati rakkoo irraan gahaa jirtu ilma Oromooti. Ijoolleen Walloo isinis dhaabbadha. Ijoolleen Arsii isinis dhaabbadha. Ani ilboleessa keessani. Isin lamaaniifuyyuu kana garana goruu hin barbaadu. Isin hunduu anaaf tokko. Jedheeni ijoollee kana karaa nagaatiin, karaa naamusa qabuun, karatti deebisa malee as fararra'a. Kanallee nuu barbaada. Ganda isaa nuu barbaada. Maarree isaa nuu barbaada. Takkatti seera dhiyeessuu hin dandeessu. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu. Takkatti. Siigalee takkatti. Mee yoo dandeesse sima waliin miidiyaa kanarra jirraami. Sima waliin sooshaal miidiyaa kana fayyadamna. Walumaan argina. Nama ati seera dhiyeessitus wajjumaan arguuf deemna. Mee walumaan laalla. Dhugaa Rabbi isinitti hima. Mee namuma inni seera dhiyeessu walumaan laallaa jechuun ijoollee Suudii keessa. Jecha kana qabadha. Yoo dubbiin isaa tuni laayikii fi koomantii fi sheerii bira dabarte ani maal jedhe naan jira. Nam tokkocha nama Suudi Arabiyaa kana keessa jiru nam tokko seera dhiyeessuu hin danda'u. Nam tokko. Namni ati seera dhiyeessitu bara nama seeraan jiraatu. Nama iddoo seera qabeessa jiraatu. Nama waraqaa seeraa qabu. Ijoollee Suudi Arabiyaa jechuun bineensa bosona keessa galu seera dhiyeessa jechuun hin danda'amu.
bineensa gaara keessa galu seera dhiyeessa jechuun hin danda'amu. Isinii galee walumaa galatti viidiyoo isinii hojjedhee ture hawaasa kiyyaaf amma dhimma kiyyatti yoo as deebi'u namoonni hedduun jechuudha. Namni maqaan isaa Hussein jedhamu tokko guyyaa har'aa sharikaa kiyya bilbilee ture waan hojiititti bilbilee haasa'ee ture. Namni kun ammoo eenyu akka ta'ee fi eessa akka jiraatuu fi eessarraa akka bilbilees wanti beekamu hin jiru. Kanaafuu anis bilbila isaa fudhadheera. Maaliif akka achi dhaqee maaliif akka achitti bilbilee rakkina maaliif akka waan kana dubbate anattuu bilbilee naanuu haasa'uu danda'a. Biyya takka keessa waliin jiraannee bilbilee Ahmad maal jedhee natti haasa'uu danda'a. Garuu garri inni bilbilee wanti inni godhe gara biraati jechuudha. Kanaaf nama kana lakkoofsa isaallee maqaa isaallee guututti sharikaa irraa barraa'ee naa kennamee jira. Itti bilbiluu yaala bilbilli isaa ammatti hin dalagu. Maqaan isaa Hussein Kadir jedhama. Bilbila isaa yoo kanarraa kaasu taate nama akkamii maaliif sharikatti bilbiltee maal narraa barbaaddaa ka jedhu niin gaafadha. Ammaaf odeeffannoon gama kiyyarraa jiru kanaa isiniin jechuu barbaadeet hawaasa bal'aa. Isinii galeemi walumaa galatti ani gama kiyyaa seera ol namni kamuu hin jiru. Anis atis seera oli. Seera yoo na gaafatte an seeraan deebisii deebisa. Garuu rakkoo amma dalagamaa jiru lubbuu namaa baate keessatti harka keessaa akka hin qabne ammoo sanillee hawaasni bal'aanis hin beeka. Ka kana dura dubbadhe ammoo ka kana dura haasa'e ammoo san yeroo saditti dhiifama gaafadheera. Deebisanii waan haaraa yeroo kanatti ajandaan isaa mucaan kun amma xiyyeeffannaan isaa odeeffannoo waqtaawaa dhimma biyyaa irratti informeeshina gaggabaabaa breaking news odeeffannoo gaggalamtuu sabbar zeenam jechuudhaan nu hinjifatee jira. Mootummaa kana osomaa nuti hin barbaanne sabbar zeenaa jechuudhaan mootummaa Oromoo godhaa jira. Akkam gooneetinii mucaa kana hojii isaa kanarraa fashaleessina ka jedhuuf shira xaxame malee Ahmad Culullee yookaan Profeesarri keessan yakka Suud Arabiyaa keessaa haga ba'ee amata keessaa kutee jira. Yeroo sanitti ammoo waan dubbanne laayivii akkuma har'aa kanatti teennee dubbanne jechuudha. Subbii sodaata akka hin qabne. Dubbannee jirraa miira keessa gallee dubbanne waan dubbanneef ammoo wanni sun dogoggora ta'uu ummata wallootis dhiifama gaafanne hawaasa Oromootis dhiifama gaafanne. Isinii galtee dubbiin ummata Oromoo bal'as hawaasa bal'as dhiifama gaafanne nuti rakkoo Suud Arabiyaa keessa seenuu hin barbaannu miskiina miidhame keessa seenuu hin barbaannu ummata walloo hawaasa kiyya qaalii jecha isiniin jedheef dhiifama naa godhaa jedhee miidiyaa kanarra dhufe gaafadhe. Waggaa sadii har'a waan waggaa sadii dura dhiifama gaafadhe har'a yakkamaa si goona jettanii yoo ka dhuftan taate willkommen isiniin jenna jechuudha. Anaa dhufu baga dhuftanii. Daggaafiin Jawar Muhammad warri jawwee deeggaru koomantiinis arrabaanis viidiyoo nurratti hojjechuunis dhukkee nutti kaasanii jechuudha. Kanarratti tokkoffaadha isin. Kanarratti baay'ee bareedaa jirtan. Garuu homa feetan osoo koomantii gootanii homa feetan osoo laayikii gootanii ijoollee Suud Arabiyaa seera dhiyeessuu hin dandeessan humna keessanii oli koomantii keessanii oli laayikii keessanii oli humna Jawaar Muhammadiillee oli kanuma wanni jiru. Mootummaan akka mootummaatitti ambaasaaddarri Suud Arabiyaa jiru obbo Muktaar Kadir haasawa Jawaar dhaga'ee osoo hin taane haasawa Jawaar jala deemee osoo hin taane akka mootummaa Itoophiyaatitti mootummaan namoota hawaasa miidhan irratti tarkaanfii fudhachuu yoo barbaade mootummaan fudhachuu danda'a. Garuu akka waan imbaasii Suud Arabiyaa Jawaar ajajuu akka waan imbaasii Suud Arabiyaa Jawaar hoogganuu akka waan poolisii Suud Arabiyaa Jawaar hoogganuu warri hagana dirasii sammuun keessan isin garagalee cinqamtanii akkasitti wanni jedhaa jirtan taragaggaa. Nuti rakkoon Suud Arabiyaa keessaa yoo dhaabate ni barbaanna. Sirriitti barbaannaa jechuudha. Isinii galee rakkoo kana ammoo haala amma Jawaar godhe kanaan osoo hin taane ijoollee kana namoota waan kana keessaa qaban waan kana keessaa baasaa. Hawaasa kana gandammaa walibbu nuti ganda kana nuti ganda kana nuti ganda kana warra jedhu kana. Gandummaa kanarraa dhaabadha. Oromoon tokko Harargee
Arsii, Jimma, Wallo hin jedhina. Badii dalagameef ammoo namni miidhame yoo jiraate kaasaan haa kafalamu. Namni du'e yoo jiraate gumaan haa kafalamu. Gamaa gamanarraayyuu namni miidhame yoo jiraate kaasaan haa kennamuuf. Namni irraa du'e rakkoo kana keessa yoo jiraate namoota kanaaf gumaan haa kafalamu. Gama kanaayyuu nama meeqat du'e? Arsii harkatti nama meeqat du'e? Walloo harkan nama meeqat du'e? Lubbuu baate tana gumaan haa kafalamu. Dubbiin kun nageenye haa bu'u, araarri haa bu'u. Dhaabaa jarana dubbii kana jedhameetiniin akka nama tokkootitti waan kana furmaatatti barbaadee xumura malee as faraarra'aa namni inni miidiyaarra garaagarana oofu kuni warri isa jalaa sheer godhus warri isa jalaa laayis godhus torbee takka hin caalu. Torbee takka qofa amma suusiin itti kaateemi amma isaan torbee kana keessa namni martuu yoo waa kanaa dubbate laayikii argata. Namni martuu yoo waa'ee kanaa haasa'e sheerii argata. Namni martuu yoo waa'ee kanaa dubbate foloo argata. Amma namni martuu kanarratti adda durummaadhaan iyyaa jira. Garuu torbee takka booda ajandaan kun hafee jira jechuudha. Torbee takka booda ajandaan kun hafee jira. Kanaafuu falli jiru maali? Hawaasa maatiin irraa miidhame kan namni irraa amrii ta'e Jimma Arsii eeggadhu walitti hin bu'ina. Yoo tasa dogoggorre wayii uumame daddafa hatattamaan dogoggora san dhaamsa. Nuti amma booda walitti hin buunu rakkinna akkanaa keessan gallu jedha dubbii kana addaan kutaa jedhamee hawaasa kana haala kanaan gorfama malee fotoo namaa maxxansitee garas oofte kun amma hojiin isaa laayikii funaanuudha. Laayik, sheer. Kanaaf godhamaa jira dhugaa isinitti hima. Dubbii Suudi Arabiyaa bareechitanii beektan jedhee yaada hawaasni bal'aan.